Ashamaar ka fuudhee jira jirtu hordoftoota Zara Entertainment nageenyi kiyya dhaggeeniif gaarreen kutii bakka jirtanitti isin bira haa ga'u isiniin jedha. Nagataan sun guyyaa har'aa dargaggoo lamaan takka tuna bira jira dargaggoo sanniin wajjin isin wal barsiisuu barbaada shamarran Oromooti. Viidiyoo tokko hojjettee daawwattoota Zara Entertainmentiitiif qilleensa irra nuuf kaa'ee isaaniif daawwattoota keetiif jedhanii viidiyoo isaan isiniif hojjetan tokkotu jira. Gama viidiyoo isaanii osoo isiniin dabarsin namoonni akkaawuntii kee YouTube channel kiyyaaf haarawaa taatan subscribe naaf godhaa. Faamilii kiyya ta'a. Qorra keessan taa'inaa osoo an jiru asitti. Namoonni dura faamilii kiyya taatanii na jabeessaa turtan baay'ee galatoomaa hedduu isin jaalladha hedduu isin kabajaa. Ammas namoonni ala jirtanis koottaa asitti isin jechuu barbaada. Gama haasawaa kiyyaatti ce'aa. Shamarran Oromoo takka lamantu jiranii nama asin ergaa isin dabarsiteetu jirti. Osoo viidiyoo isaaniitti isin dabarsin isaanii wal isin barsiisaa. Ishee takka maqaan Hayaati jedhamti, ishee takka immoo maqaan Khadija jedhamti. Takkatti intala Shanan Gibee sanyii warra mootii. Isheen takka intala Leenjisoo Diigaati jechuudha. Hibboo wal gaafatanii hibboo bareedaa tokko ergaa qabaa hin baratanii warumsa namootaaf taati irraa barannaa jechuudha. Anu hibboo isaanii irraa hibboo dura hin beekne hedduu babbaradhe. Hibboo kana daawwattoota keetiif maxxansii yoo daawwattoonni kan kee isa wanta amanuu haasofne kana jaalatan irra deebinee viidiyoo biraa hojjennaa fi yaada isaanii ilaallee yoo isaan nu jaalatan jedhanii nama haarawaa ijoollee haarawaa yeroo jalqabaatiif viidiyoo hojjechaa jirtu jechuudha. Yaada keessan kaayaa fi waan isinitti toleef waan isinitti hin tolle waan isaan seeraan hojjetaniif waan isaan seeraan hin hojjenne yaada keessan kaayaa fi yaada keessan ilaallee akka itti fufanii viidiyoo biraas isin hojjetan yoo isin isa kana nu ta'eera nu haa hojjettu jettanii fedha keessan irra hundoofne viidiyoo biraas asirraan isin hojjetanii isin maxxansanii jechuudha. Chaayinaa irratti gama viidiyoo isaanii isin dabarsaa gama viidiyoo isaanii isin dabarsaa yaada keessan hin dubbisaa isaanis isin bira jira waan ta'aniif hin dubbisanii hin arganii waan isin isaanii keessanii waan hordoftaniif galatoomaa gama viidiyoo isaaniitti isin dabarsuuf deema. Hamma viidiyoo biraatiin walitti dhufnuuf turtiin keessan Zara Entertainment wajjin haa ta'u. Akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii nuti nagaa jirra tapha qabnaa as dhiyaadha hibboo waan adda addaa wal gaafachuufi. Okay. Itti fufi. دقيقة هاتي كده سنة ركون Okay. Hibboo. حبيب Yoo ergan ni fagaatti yoo waaman ni awwaatti. yoo ergan ni fagaatte Yoo waaman ni awwaatti. ani beeku qoradhan soqad Okay. Yalla qoradhu. dhiiga fiiga Fiiguun dhiigu. ala galamoo mana gal Ah? ala galamoo mana gal Qoy. Yoo ergan ni fagaatti yoo waaman ni awwaatti. sagalee La. La. ergan ni fagaatte waaman ni awwaatte hin beeku Okay. bilbila أيوة قديش ما شاء الله ما شاء الله قديش شفته. أوكي. عديد ألا قراتشا ورسيفته ديما قدفة. عديد ألا قراتشا ورسيفته ديما قدفة. عديد ألا قراتشا ورسيفته ديما قدفة. أنا بك فيها دقيقة
Dhiiga. Fiigu. Adii dhala. Adii dhala. Diimaa guddifata. Gurraacha horsiifata. Gurraacha horsiifata. Diimaa guddifata. Hin beeku. Yaali. Filannoo naa godhi. Eshi ka akka sirriitti taa'eeti barbaree fardaaf kooraa dabaaqula kanneen keessaa. Fardaaf koora. Argadhe. Fardaaf koora. Barbare. Barbare saa. Okay. Asii fiigee gumbii diige. Asii fiigee gumbii diige. Maal asii Kun fiigee? filannoo qaba mucha sa'a hantuuta nama manni dhimmisu. Asii fiigee gumbii diige. Ciao. Jalqabda. Yalla. Jalqabni godheera kan. Duba deebisu? Nga. Aksii godhu? Wajji liftee waati. Afur taatee hibboo si gaafadha. Yalla gaafadha. Hibboo. Hibboo. Afur taatee boolla tokkotti fincoofti. Afur taatee boolla tokkotti fincoofti. Taatee boolla tokkotti fincoofti. Mucha sa'a. Mucha sa'a. Argatteerta maashaallah. Gaafii lammaffaan abbaa garbee iyyaa darbee. Abbaa garbee iyyaa darbee. Filannoon harbiis. Filannoon waraabessa eegee sa'a barbaree. Waraabessa. Argatteerta maashaallah. Gaafin itti aanu isuma tumu isumaan qabu. Isumaan tumu isumaan qabu. Isumaan tumu isumaan qabu. Sibiila. Argatteerta maashaallah. Gaafin itti aanu akaayii ishee hin nyaatini gaaddisa ishee hin ta'ini. Akaayii ishee hin nyaatin gaaddisa ishee hin ta'ini. Filannoo qaba. Jabanaa xaafii daaraa. Daaraadha. Daaraa hin argan. Maaliree? Yaali. Jabanaa. Hin argan. Dhumeeqa. Kaas lafa si kenna. Lafa si kenne. Deebiin xaafii. 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 Gaafii itti aanu. Yoo lafa nama kenna nama dhaani. Dhaani. Lafa fudhattee irratti. Okay, irra deebiin irratti si gaafadha. Bifaan wal fakkaatti hojiidhaan wal caalti. Bifaan wal fakkaatti hojiidhaan wal caalti. Maal hin soqadhu qoradhu deebii argatte badhaasa amta. Filannoo dubbisi. Maal jettee? Bifaan wal fakkaatti hojiidhaan wal caalti.